الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وبلين كين أمة إسلاما خنفقو جرتن خنس جرتن خندرا خندبرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akkuma beekamu har'a manni marii dhimma islaamaa naannoo oromiyaa guyyaa gammachuu guyyaa gaarii dhufiinsa ji'a ramadaanaa baatii kabajamaa bara 1445 akka hijiraa nabiyyinaa muhammaditti alayhi salaatu wassalaam akka lakkoofsa biyya teenyaatti bara 2016 kanaan ummanni islaamaa ka addunyaa ka Itoophiyaa keessattuu ka Oromiyaa bagattiin isin gahee isiniin jechuudhaaf maqaa kiyyaa fi maqaa koree ujiraawwachiiftuu mana marii dhimma islaamaa naannoo Oromiyaatiin isiniin jenna bagatti geeysan warra baranaa kabara hedduu warra amatu deddeebi'ee ji'a ramadaanaa kana soomanu rabbin waa taasisuu isiniin jenna obboleeyyan keenya duraan dursinee rabbii keenyaaf galanni haa gahu rabbii subhaanahu wa ta'aalaa amata nagayaan nu naanneeyse soomana ammaa kanaan nu gahe rabbiif galanni haa gahu eeganaa obboleeyyan keenya warra soomana dabre soomane kan wajji soomanne kan wajji salaanne kan daara aakhiraa deeman rabbi jannataan haa qananiisu jechaa manni marii dhimma islaamaa naannoo oromiyaa gammachuu isiniif qabnu jaalala isiniif qabnu bagatti geeysan irra deddeebinee isiniin jenna eeganaa baatii ramadaanaa baatii sabriiti baatii obsaa baatii ramadaanaa baatii araaramaati tan rabbiin dilii hunda keeysa dhiifama namaaf godhu baatii ramadaanaa baatii sadaqaati baatii keeysa wal gargaaranii baatii ramadaanaa baatii nagayaati tan namni keeysa waliin jeeyne namni keeysatti walitti mufanne khawal mufatelleen isii keeysatti araaramu jecha kana waan ta'eef hawwiin keenya jalqabarraa hanga xumura qofaami umrii waan hafellee gammachuu fi jaalalaan tawfiiqaan wal dhabbii tokko malee ramadaana ummanni muslimaa seensifatee ibaadaa ramadaana keessa irraa barbaachiftu hunda godhatee ramadaana baafatee iida salaatee zakaa baafatee rakkataa isaa gargaaree wal maxxanfatee akka nagayaan jireenya iimaanaa jiraatu hawwina kana hoggaa jennu nuti akka hoggansa mana marii dhimma islaama naannoo oromiyaatti yeroo ammaa eega jijjiiramni sirna bulchiinsa mootummaa keenyaa lafa qabate as tokkummaan ummata islaamaa lafa qabachuudhaan khilaafa yookaan wal dhabbii tokko maleedhaan manni marii dhimma islaamaa Itoophiyaadhaa ijaaramee Oromiyaan ijaaramee naannoleen Itoophiyaa hundi ijaaramanii kabajamoo muummee ministeera Dr. Abiy Ahmad umrii isaanii barakaa rabbi haa godhu tokkummaa islaamaa bulchiinsa isaanii keessatti raggaasisuudhaan kabajaa fi jaalalaan ummanni muslimaa waliin jiraachaa jiraachuun isaa beekamaadha haa ta'u malee dabree rakkoon tokko tokko ni dhagahamaa gama lixaa haa ta'u
gama bahaa haa ta'u naannoo oromiyaa keeysaa bakka tokko tokkotti wal dhidhiibuun ni dhagahamaa. Nuti manni marii dhimma islaamaa ummata islaamaa hundaaf abbaa tahuu keenya asumaan isin dhageessisuu barbaanna. Manni marii kun kan garee takkoo akkan tahin garee soofiyyaa yookaan garee salafiyyaa yookaan garee maalii garee tokkoofuu kan loogu akkan tahin isin dhageessisuu barbaanna. Ummanni islaamaa nuti ulamaan keenya ulamaan soofiyyaa warri nuti irraa qaraane abbootii teenya ka akhiraa deeman jannataan rabbi haa qananiisu kan jiranis waliin jirra masjiduma tokkotti salaannaa. Manni marii dhimma islaamaa hanga ammaatti namni takkaa rakkoo tanaan narra gahe je'ee dhufee nutti himatees hin jiru. Haqiiqaa yookaan dhugaa rabbii dubbachuudhaaf mana marii dhimma islaamaa bira dabranii immoo mootummaa irratti dhiibbaa godhuunis ni mul'ata. Fakkeenyaaf waajjira mootummaa dhaqanii akkana nuu ta'uu qaba wanni jedhu ni mul'ata. Mootummaan keenya galatoomu mootummaa dimokiraasiidha, mootummaa walqixxummaadha waan ta'eef yaamanii yeroo nu mari'achiisan waan baay'ee mari'annee haasofnee jirra. Ka fuulduraallee mariidhaan hiikna, mariidhaan furra waan jedhu abdii qabna. Kanaaf ummanni muslimaa masaajinni haqiiqatti akkuma rabbiin dubbatee kan ummata islaamaati. Dura haqiiqatti ka rabbiiti. Wa anna almasaajida lillah, rabbi subhaanahu wa ta'ala masaajidoonni hundi ka rabbiiti. Ammoo kan itti fayyadamu ummata islaamaati. Warra qiblaan tokko, warra qura'aanni tokko, kan nabiyyiin isaanii tokko, kan hooggansi mana marii dhimmoota islaamummaa tokko, ka arkaana islaamaa 5 himatuutu itti salaataa kan ummataati. Ka garee tokkooti miti jecha masjidni ka ummataati. Kan hoogganu caasaa mana marii dhimma islaamaa naannoo oromiyaatu oromiyaa keessatti hooggana. Dambiin ittiin bulmaataatis kanuma ja'a. Barbaachisaa taanaan adda bahuu osoo hin ta'in koreen masjidaa walitti ummanni filatee masjida isaanii bulchuu haqa qabanii jechuudha. Waliin osoo waliin fil masjida bulchuu haqa qaban. Kana waan ta'eef obboleeyyan keenya rabbiin subhaanahu wa ta'ala tokkummaadhatti nu ajaja, jaalalatti nu ajaja. Caasaan mana marii dhimmoota islaamummaa naannoo oromiyaa dipaartimentii hedduu qaba. Muftii qabna, da'waa fi ta'liima qabna, nageenyaa fi diyaaspooraa qabna, karooraa fi bajeta qabna. Akkuma kana dargaggoo fi shamarranis qabna. Wanninin asitti osoo hin dubbanne bira dabruu hin barbaanne karoora mana marii dhimma islaamaa naannoo oromiyaa barreessaan keenya barreessaan olaanaan irraa nu dubbatanii Dr. Muhammad Hakim irraa nu dubbatanii sagantaa manni marii dhimma islaama naannoo oromiyaa kaayyate caasaan sadarkaan jiru hundi akka cinaa dhaabbatee sassaabbii galii walitti nuuf qabanii gamoo mana marii dhimma islaama oromiyaa fakkaatu. Islaama oromiyaa saba oromoo qofaami ummata muslimaa kan sabaa sablammoota oromiyaa keessa jiraatan fakkaatu akka ijaaruu dandeenyu karoorfannee jirra waan ta'eef akka cinaa nuu dhaabbattan asumaan ergaa keenya isiniif dabarsina. Warra baranaa khabare hedduu isin haa taasisu isiniin jecha warra soomana irratti rabbi isaan gargaare dhaabbata taraawee irratti rabbiin isaan gargaare
kan quraana qara'uu irratti rabbi isaan gargaare xiqqoo qaburraa sadaqachuu warra rabbiin gargaare rabbi sinaa taasisu siniin jechaa asuma irratti dhaabaa. wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.